naaf mul'achaan jirtan seenaa mee yaada kannattanii yaada irraan tana yaadaan isinirraa fuudha. Seenaa wal shakkina jira Harargee tanaa waliin. Harargeen nama shakkisiistee jirti. Harargeen tuni Oromoo ta'uudhaa fi dhuguma saniin maal akka isaan ta'an nuuf hin galle. Jara keenya seenaa wal shakkina jirra. Wallaalchisuudha qabna wallaalchifattee jirti. Harargeen tun nama shakkisiistee jirti. Oromoo ta'uunis وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جي عندهم تنسين جنة ما نرمو دا سين هندمو يادا. أو يمنين واي هرجي را جواسة توري. قروا نمر دبتو ربنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جي عندهم تنسين جنة سينا يادا رت خنّا شو قبضن. ورمو نندينو وان خنّا رت يادا خنّا شو قبضن. Waa'ee Harargee kanarratti Oromoo naannoo biraa rakkoo Harargee irratti deemu jirtu tana kan OMN illee waa'ee rakkoo Harargeedhaa waa'ee rakkoo beelaa tana kan gabaase ummanni Harargeedhaa hayyoottan Harargee warroottan silaa wahii beekne jaan kun aktiivistoonni Harargeedhaa maaliif calcaan kaja'u Oromoon naannoo biraa yaada irratti akka kannattaniifidha. Maaliif ummanni keenya Harargee kun nama shakkisiisee jira. nama shakkisiisa. Dhugatti Harargeen tun Hararguma Oromoo ta'uun isii hedduu na shakkisiisee jira. Hedduu ummata akkam keessa akka jiru ammaan tanaan ni farda. Ummata akka keessa hin jiru anaas. Dhugaa Rabbi hedduu nama shakkisiisa. Anamma kagana ani Harargeedha jee mataa ol qabee deemuu an balfuudhaaf hin deema gana. Balfuudhaaf hin deema. Beekaatuni ummata way beena jee ummata suuraa namaatiin dhaatatu fi kana eessa toga garree nama goosisa. Seenaa yaada kannattanii akka Oromoodhaatitti Oromoon naannoo biraa yaada kannattan baga nagayaan dhuftan isiniin dun wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tursitu baga nagayaan dhuftan. Carraa Oromoo naannoo birootiif kanna maaliif asirratti namootan Harargee hoo isinoo Harargeedhaa miti. Maaliif waan kanarratti caljettan kaja'us isinillee yaada kannadha. Moo hayyoottan keessan harroota keessan kanaatiitu waan kanarratti hin hirmaatina isiniin jee. Moo isiniin kun nama hin qabdanidha. Jarana hiriira bahuudhaaf nuti gabroomnee jettanii afaan keessan afaan ajaa kana banuu dhiisaati akka ummataatitti mootummaa keessa harka nagaddaatiichi jiraadha. Ummanni wanni itti wal gargaaruu danda'eef nama isaaniin deemuu qaba. Isin nama isiniin deemu hin qabdan waa takka illee hin qabdan. Dhaaba mootummaa kana keessa illee waa takka illee hin qabdan. Isinii fi Alshabaab akka tokko Harargee Alshabaab akka tokko. Kanaaf akka jaldeessaatitti akka jawweedhaatitti namni isin aree isin ajjeesa. Sigari. Kanaaf biyya Itoophiyaa san keessatti illee kabajaa hin qabdan jechuudha isin. Maaliif egaa? Maaliif? Mee isin rakkoo teessan maal Harargeen akka Harargeedhaatitti nuti Harargeedhaa miti jaa'imadhaa. Rakkoo teessan OMN gabaasuudhaatti jira. Dhugaa Rabbi nama qaanfachiistan. Eega isin Harargeen ta'e rakkoo teessan sana maaliif rakkoo Harargeedhaa jee gabaasa OMN? Maaliif egaa? Moo isin hayyoottan keessan kuni hayyoottan bikka biraa dhadhaabbatu malee hayyoottan isin keessa dhaabbachuu hin beekne moo maali qoy? Asirratti warroottan nuti gabroomnee jirra maarree taanee jirra jettanii ala kana hiriira baatan hin gabroomne isin hattoota. Akka Oromoo naannoo biraatitti mootummaa tana keessa harka keessan naqadhaati waan takka gartanii ummata keessan kana godhaa ummata keessan kanaaf godha. Wanni akka isin hin gargaaramne isin godhe akka isin hawaasa biratti illee fudhatama hin qabne ka isin godhe isiniitiitu girrisaadha. Isiniitiitu Oromoo irraa illee Oromoo gadhaantuu sanyii gabbuutu ummata
nama deemuun hin qabne ummata faca'aa waan taataniif tokkollee waa takka illee hin qabdan. Achirrattuu nu galee jira nuti hoggaa OMN waan san gabaasee waanuma keenya kana nama nuuf dubbatuu dhabne. OMN waan san gabaasuu isaa gaariidha godhe garuu akka kijatti badiidha gootee hin jaan OMN maaliif? Ummata Harargee kana ummata nama isaatii rifatu seeheeti OMN hin gabaase garuu ummanni ummata nama isaatii rifatu miti bar ummata mujrima. Waalaikum salaam. Ummanni mujrimni ummatni ittiin badaadha yoo eesaa yoo jaan Harargee keessatti argama. Akbar mujrim ummata yaani ummata ilaalchi isaanii isaanummaanuu akkaataan isaan itti wallaalan ifi akkaatummaan itti mootummaan isaan kan itti ilaalu akka Al-Shabaabitti isaan laalee jechuudha. Ummata oduu asii namni isaa dhumu jiru calji'eetuma mataa qofa keessa kaa'eetuma taa'eetuma useetuma taa'u. Dhugaa rabbi yaani OMN laata ummata kana abjuudhaan waa'ee sanii dudubbate moo akkamii kaja'u. Abjuudhaan immoo maaliif dubbateen jedhan numaatu fittiin qaanfadhe sababa OMN ni maraate ummata kanaaf dubbateen jedhan. Idda sanii silaa ummata walloo kanaaf dubbate hedduu gaarii ture OMN waliidhaafillee warroottan OMN dha waa'ee Harargee inuman kaasina maali ummatni kun ummata du'aadhaa bara. Harargee jechuun ummata du'aa ummata waa takka keessa hin jirre bara reef kaa bara waa'ee isaanii dubbatina. Ummata isaatiif hin dhaamonne ummata isaa cinaa hin dhaabonne ummata kanaaf sagalee hin ta'in OMN dogoggora qabdan. Nama isaatiif hin rifanne cinaa dhaabbachuun keessan abadan hin ta'u. Bar odoo isin waan kana rakkoo ummata Harargee jettanii odoo isin hin gabaasne sila ummatichi akka ummataatitti wal jaaree ka Profeesara isaanii ka beekaa isaanii ummanni akka ummataatitti wal jaaree silaa waan takka godhuu qaba ture bar. Inumaatu carra qabeeyyii rabbii isaan godhee miidiyaa waa'ee isaanii kana gabaasnaanis isaan ummata sossohullee miti jechuudha. Dirqama gaa Oromoo naannoo biraa rakkoo Harargee jettee isaanii dubbattee isaanummaa rakkummaa ummannummaan keenya ka Oromoo ka naannoo biraa gargaarsa walitti buusee gargaarsa kana ilmaan Harargeedhaatitti walitti baasee hoodhaadhaa akka jaanii harka isaanii kaayeen fedhan isaan. Asirratti Oromoo naannoo biraa rakkoon ummanni kun qabu mee maali? Maal agartan isaan kanarratti? Wanni isin isaan kanarratti gartan maali? Ummata silaa maqaadhaaf afaaniif nuti Harargeedhaaf hin jedhu ummata funyaan dhaabee deemu hattoota kana ummata nama isaaniitiif hirrifanne kana maali rakkoon isaanii yaada jedhu isiniifin kanna seentanii yaada keessan kannattan maali beekaan isaaniitis bikkuma inni jiru dhabne kasilaa isaan kun beekaa keenya kun kasilaa isaan kun maaree keenya jedhu bikkuma inni ooluu dhabne bara. Kanaaf OMN warroottan OMN dha wanni isin gootan gana Harargee nama Harargeetii waa rakkate nama Harargeetii waa tahe jettanii sagalee hin tahinaa hin malluun ummata kanaan miidiyaan hin malluun ummata kanaan ummata hayyoottan isaaniitu baqatee bara ummata beekaan isaatu baqate kanaaf sagalee ta'uun keessan hedduu nama gaddisiisa garuu gaa Oromummaa saniititu gaa nu jidduu jiraafi malee silaa isin ta'uuf hin qabdan. Waan Jawaar Maamajee tokkootiitu jira asirratti. Wanni Jawaar jee maali? Oromoo tana keessaa Oromoo sadii gargar eegaadhaa jee. Shawaa Arsii Wallagga gargar eegaadhaa jee. Warroottan kaan haqa isaanii eegaadhaa fi jechuun kolkoleedha jechuu bara. They are trash jechuu bara. Qoshaashota jechuu bara.
mandoon faayidaa takka hin qaban jechuu bara. Waan deemaan hin qabu jechuu bara. Waa takka illee waan isaan deemaan hin qabanii jechuu bara. Shawaan wal jaartee jirtiidha. Shawaan akka shawaa wal jaartee jirti. Nama isiin deemuu qabdi. Arsiin akka arsiitti wal jaartee jirti. Nama isiidhaan deemuu qabdi. Wallagga akka wallaggaatitti wal jaartee jirti. Nama isiidhaan deemuu qabdiidha. Karaan gabaabaan jechi gabaabaan hogga cuunfamu karaa kana. Warroottan kunoo warroottan kun uuma takka keessa hin jiranidha. Tiiticha hoggaa achirra qofe kunis dhufeetuma dhaweetuma mataa keessa dheetuma qotuu hin jechuu bara. Tiiticha hoggaa achirra taa'u kunis mataa keessa dhee abbaan fedhee ari'uu jechuudha. Akkasii fudhadhu. Jawwee waan gaariidha jee jawwee waan bareedduudha jee iyyatti sheeriin godhin viidiyoo harroo teessiniiti. Waalaikum salaam. Jawaar jechi isaa sun dhaamsi isaa Oromoo sadeen san adda qabaa. Laal Oromoo sadeen san adda eegaa. Kaaniif ammoo haqa isaanii eegaa jechuun. Eegaa jechuun Harargeen akka Harargeedhaatitti waa takka keessa hin jirtudha. Harargeen akka Harargeedhaatitti uummanni kolkoleen kun uummanni OMN sagalee ta'eef kun waa takka keessa hin jiranidha. Takka sanii fudhaa. Takka sanii. Warroottan kun ammoo hoggaaniidhaan Harargee dha'u warroottan akka Harargee jirtan. Warroottan akka Harargeedhaatitti hokkolaa deemtan hisaaba keessan achi keessatti ilaala. Hisaaba keessan daawwitiin ni nama Harargeedhaan laale tana keessatti achi keessatti ilaali nuti akkana ittiin deeminiiti. Warri inni adda eegaadhaa jeetuuni warri inni adda eegaa jee Oromoo sadeen kophaatti baasetuuni warra if jaaree jiru warra gargaarsaanis hundaaniinuu if danda'ee jiru jechuudha. Arsiin if dandeessee jirti. If jaartee jirti. Wama hundaanuu ka isin deemuu qabdi. Beekaadha qabdi jechuudha. Gartanii nutti himii qofa odoo hin ta'in miidiyaanuu ni hima. Akkamitti akka isaan soso'an ni hima jechuudha. Shawaanis akkasitti shawaanis wal jaartee jirti wama hundaanuu shawaan ma wanni ilaaluu qabdanii Mansuur Jamaar irraa laala. Mansuur Jamaar amma baaleetu rakkatee baalee beela'uudhatti jira Harargee beela'u jira. No, not his business. No. Ati suma qofaatiitu suuraa jijjiirratee way Mansuuriyyee way Ikaliyyee way Minaaminiyye ja'an malee waa takka. Sigalee waa takka jechuudha. Ammoo shawaan akka shawaadhaatitti wal jaartee jirti. Waa hundaanuu karaa hundaanuu wal jaaranii jiran. Har'a mannummaan Finfinnee tana keessaa qabanuu mana ajaa'ibaati. Koondomineemii fi kana isaanii duratti wanni ta'e. Wallagga hoo wallaggaas wal jaartee jirti. Wal jaartee jirti gaa uummanni xabiyaan isaanii xabiyaa akka Amaaraati. Amaararallee isaaniitti badaadha isinitti himanii wal jaaranii jiran jechuudha wallagga. Akka Harargeedhaatitti uummata tiiticha dhawachaa deemu kanaa miti. No wallagga. Hararguma qofaatiitu tiiticha dhawachaatuma deema jechuudha. Kan akkana jechaa. Gartanii wallagga akka wallaggaatitti gama hundaanuu ijaartee jirti. Hogga waa godhanis hin dubbatan hafuuran baasan laa. Hogga gargaarsaa fi kana godhanis iyyanii waa takka illee hin godhan. Suuta ja'aniiti waan godhan jechuudha. Gama uummata tiitichaa kana dhufna gaa. Gama Harargee tana dhufna. Harargeen nama dura duutii nama fi ni duuti garuu waan duutuuf hin beektu. Waan duutuuf hin beektu. Namni nama if duraa qabaachuudha. Namni silaa isiin qabdus biyya keessaa sakaraanota fa'aadha. Kan akka Hangaazaa, kan akka Jaafaraa, kan akka eenyu kana. Uummata mormaa kana muraan udaa mul'atu jechuudha. Kanneen ammaan tana maarree keenya jaaniitii deeman jechuudha.
kanneen maayikii yookaan ispiikaroota wayyaaneedhaati. Ispiikaroota Abiyyi jechuudha. Gartanii yeroodhaaf isaanii fayyadamaniiti achi darban jechuudha. Kanatti immoo Harargeen akkuma Johaar baan uummanni uummata kaan haqa isaanii eegaa fi uummata bulguu kana jechuudha. Harargee fi warroottan Harargee fakkaatu kana jechuudha. Harargeedhaa fi warroottan Harargee fakkaatu kana uummata faayidaa takka illee hin qabne kana jechuudha. Uummata nama deemuun hin qabne. Barboo tiitichaa bar hoggana qabaa bar ka isaan deemuu qabaa bar. Akkuma kanniisinillee nama isaan deemu qabu waan isaan deemu qabu kanatti tiitichaatu waan isaan deemu qaba. Garuu Harargeen waanuma isiin deemuu dhabne. Afoo uummanni mootummaa tana keessaa nama qabaa bara. Mootummaa tana keessaa bar uummanni nama qabaa bara. Harargeen artistii isiitis nama walaa artistitti hirkattee hin jirtu, sheekatti hirkattee hin jirtu, piroofeesaratti hirkattee hin jirtu, doktaratti hirkattee hin jirtu. Warri silaa kun doktara keenya kun piroofeesara keenya maarree keenya jettuun hundi isii bakka adda addaa dhaabbatti. Gaafa rakkatte qofa uummata keessa mul'atti. Gaafa rakkatte qofa. Warri silaa akkasitti wanni jiru sun hundinuu gaafa rakkatan qofa isaan keessatti harkatan. Barba uummanni nama isaanii barka irraa bade hunda barbaadanii as baasuudha jirani. Amma Harargeen pirezidaantiin Oromiyaa Kadur Hassan Ali eessa jira jetteen hin beektu hin dubbattu. Hin dubbattu. Mee eessa jira yaati gaafadha hin dubbatan. Pirezidaantiin dur waa'ee Finfinneedhaa waa'ee alaabaadhaatiif kana dubbate sun eessa jira yoo jetteen irraa hin jiru hin dubbatan. Sini gade. Egaa baaleetii yoo jaawara. Aboo isin bara viidiyoo keessaa fira qabdanii bara. Sigalee isin fira qabdan. Sigalee waan ta'eefuu viidiyoo yookaan mootummaa keessaas nama qabdan isin nama isiniin deemullee ni qabdan. Sigalee gaafa rakkoon akkam isinii jabaatte arsiidhaatiitu sagalee isinii ta'a. Sigalee arsiidhaa sagalee isinii ta'a. Bakka sanatti dandamata qabdan. Ammoo akka dursan hin jirtan arraan tana hoggaaniin akkanatti isin laalu baale akka baaleetitti ibjaartanii maashaallah sagaleellee nama keessanii taatanii bakka hundaa wal yaamtanii akka dheengadda boo gabbaati nama keessanii iyyaa isin jennu san hin jirtan arraan tana. Maashaallah. Goofan dimii asii fi achiin bantanii nama keessaniif sagalee akka ajaa'ibaa ta'uudhaatti jirtan. Gargaarsillee guuramuudhaatti jira. Waan isin gootan kan hangaafe ustaazonni uummatarra deemee uummatarraa guuruudhaatti jira. Kun waan hedduu nama gammachiisaati. Sigalee kun waan hedduu nama gammachiisaati. Hedduu nama gammachiisa. Jimma keessa jimma boo tiitichi jimmaatu bara beelan qabu bara. Tiitichi jimmaatu beelan qabuun siin jenna nama dhiisiiti. Nama dhiisi. Tiitichi jimmaa hoggaan isin jedhu warroottan kan akka Dooktar Shurrubbee tamaam kana kan rabbiin furii damma godheef kana faadhaan baanaa bara. Namootan aslii san dhiisi. Isaan kan ammaan tiitichitti yaama. Tiiticha rabbiin uume. Kanaa miti. Sigalee. Tiiticha maqaa jimmaatiin paaspoora yookaan paaspoortii yookaan mattaawoqiyaa dhootee deemu kanaan baanaa bara. Uummata funyaan hin dubbatu kanaan baana. Malee namni jimmaa asliin ni beeksisan isaanu asliin uummanni jimmaa asliin ni beeksisna ni beekna nuti. Wal beekna ijarraa wal beekna jimma aslii san. Jimma dhiisii tiitichi jimmaa beela hin qabuun siin jaabara. Karaamaa jimmaatiin ol bee laayivii irraa dubbata. Hay maal taatan jara keenya. Jimma bar gaarabbumaatiitu kaabaa san fuudhee
Saudi Arabiyaa keessa geesse malee silaamma isiin jimma keessa taate namni bar amatarraa itti ol dhufaa bar amatarraa jechuudha ziyaaruudhaaf biyya akkasiiti ammoo abdii geetaachoodhaa baafadha abdii geetaachoo baafadha uummata keenya ka jimma baafadha isa kana godha isa san qofa baafadha akkasii uummanni keenya kan wannidha uummanni keenya ka baalee dhugatti waan hedduu nama gammachiisaa hojjetan waan hedduu nama gammachiisaa waan sila hawaasni birootillee isiniin boonu waan sila isinillee ifiin boontan waan sila isin mataa isinillee ol qabachiisaa san hojjetan barana jechuudha keessattuu amma yeroo tana geessanii yeroo tana waan ajaa'ibaa ta'e hojjetan wanni tun itti fufuu danda'uudha qaba itti haa fufuun jaal teenya ta Harargeen Oromoodhaa miti fudhaa na amana wanni isin hojjettan sun dhugaadha Harargeen akka Oromoon ta'e naaf galee jira ifaan ifatti nu adda baay'ee jira dhugaadha Harargeen yookaan isin hoogganan qabdu waa takka illee hin qabdu beekaan isiitis bikka inni ooluu ni beektan isin hundinuu beekaan Harargeedhaa bikka inni ooluu ni beektan miidiyaa irrattis ni gartanii akkasii miidiyaa irrattis bikka inni oolu har'a laala eessa akka oolan kasilaa piroofeesara ja'aniinis kasilaa doktara ja'aniinis bikka isaan oolan oola bikka silaa namni keenya kabaaliin namni keenya kaarsiidha namni keenya kajimmaa hin oolle oola namni keenya bikka uummata farshoo san gartanii achi uummata farshoo sanii hojii dhaabbata bar keenya bar kan argee an dhugaa jirtuun dubbadha kuni qaanyii hin qabu maaliif isaantu nu fedhe warra silaa nuti beekaa keenya yennu kanaatiitu nu fedhe jechuudha maaliif odoo namni odoo OMN miidiyaan asii rakkoo uummata Harargeedhaa jee gabaasu isaan asii ka uummata isaaniiti sagalee hin taane ka asii uummata kana cinaa hin dhaabbanne achisii dhaabbatan jechuudha achisii taa'e faranjii mucaa harawwee jaa maal faranjiidha beelawaadhaati faranjiif jaa dee maqaa kana dee baafadhu badoo paastaa nyaatee gaazaa lulluqatu kana faadhaa jira faranjii siin jaa faranjii booyyee nyaattu maqaa akka waan maqaa gaarii ta'eetti fiyyaa basaru dee maqaa jijjiirradhu badoo faranjii akka nuti beeynutti faranjiin udaan nyaatti booyyee nyaatti hantuuta nyaatti beeyna faranjii jaa dee baafadhu akkisa dee maqaa kana jijjiira hed maqaa fokkotaa kana qabattee hin deemin so wanni isinii dhaamu Harargeen akka Harargee jirtan hin jirtan garuu wanni OMN sagalee isinii ta'ee waan san irratti hojjechuu dhabuun keessan nama tokko as bahee ka waa'ee rakkoo Harargeedhaa dubbatu dhabuun hedduu nama miidha dhugaa rabbi hedduu achirrattiin laata boonutiin kun nama hin qabnu maaliif wanni taane maaliif OMN sagalee ta'ee jiran hin tahin gana hidhumtii miti wanni Harargee taate guututti haadhumtu Oromoodhaa miti ziiniti Oromoodhaa miti hin qabdu Oromummaa takka nama Harargeedhaa majara keenya mee guruppii hunda keessa hogga isaan dhufan laala guruppuma keenya keessa hogga dhufan maalirra wal mari'anna maal goona jechuun malee waa takka rakkoon nama ifii barra odoo atti namni kun namatti nimna hogga namni walitti si qabe waan san beekuu qabamu kam dubbii minnaaga taa'e gabaasa OMN san irratti nama tokko dhabnee bara kasala aktiivistii jettuun hin jiru ka waan kanarra dubbatuu dhabne ummanni bara waan kana barbaadaa ture carraa laata rakkoo tana OMN nu gabaasaa hajo akkasichaa ture duraan aboo OMN rakkoo tana rakkoo baalee tana nu gabaasii yenneeti kadhachuu ture bara rakkoo ummata walloo tana nu gabaasii yenneeti kadhachaa ture
rakkoo san nama silaa nuuf gabaasu argachuudhaaf maallaqa kafalleeti akka rakkoo san gabaasanii achi booda hoo akka waa'ee OMN waa'ee uummata isaati irratti dubbatee san uummata san biraan gahuudhaaf. Garuu Harargeen harreen tunoore jirti hin jirtu. Kanneen suuraa maarreettee fannifattee deemuulee waa takka. Dhageeffadhu. Kanaaf OMN badiidha gootaniin isiniin jedhe. Isin ummata kana ummata nama isaatiif dhaabbatu seetaniiti gabaastan garuu bilaash daataa keessan turaab gootan. Ummanni ummata dammaqinsa hin qabne, ummanni ummata haasida, ummata nama isaatiif hin dhaabbanne, ummata nama isaa cinaa dhaabbachuu hin beekne beekuus maatu nu naqee jee useetuma taa'u. Barboo silaa wanni kun har'aan tana walloon silaa carraa akkanaa kana argatte, carraa akkanaa kana silaa argatte dhugatti walloon laal kaduraan rafu jiru kaduraan wayii fi kana kanaa maallaqa ol kaayate hunda guututti as baasarra. Walloonni walloodhaa wayiti. Walloo duraanuu mana ijaaruun beekne meeshaa lolaatiif kana bitattee diina siif irraa kolaastu daranuu waan duraan ol keessisan hunda as baaste jechuudha. Karoora silaa ittiin hin fuudhaa waan akkanaatitti wanni godhaa naannoo akkanaatitti galeetiin mana ijaarradhaa jee karoora silaa qabu san hunda akka inni duuba deebisee waan kanarratti baasu taasiste jechuudha. Carraa miidiyaa harkachuu jechuun miidiyaa jechuun safaataan seenaa. Harargee kolkolee tana biratti waan laaftuudha malee. Dhagayaa uummata qaama jimaadha. Dhagayaa anzaayiriin isinitti hima. Namni sagalee akkasii san argate calji'ee ifirratti hin rafu. Calji'ee rakkoo uummata isaa kana calji'ee hin laalu. Akka shamarraniititti shamarran teenya Harargeedhaa hedduudhaa jira. Akka shamarran Arsiidhaa, shamarran Baalee, shamarran Walloo kanatti as bahaati maallaqa ni qabdaniiti. Maallaqa ni qabdaniiti as bahaati. Ummata keenya kana cinaadhaan dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya. Dirqiidhaan keessa seenne isin keessaa hin fuunuuti. Ni qabdaniiti dhiira teenya kolkolee tanarra isintu jiraate arra hiiti. Dhiirti teenya faayidaa takka illee hin qabdu. Dhiirti teenya duduutuudhaati carqiidhaa fi gurra kana urattee maal taateetuma carqii fannifattee deemu malee uummata hojjetullee miti. Biyya Arabaa kanattis ni beena waan isaan ta'ani. Shamarran keenya Harargeedhaa. Dhiira teenyarra isintu wayyaadha. Waa hunda beena nuti kun. Dhiirti teenya akka isin faayidaa hin qabne ni beena. Shamarran Harargee hoggaan hin jiru shamarran hojjetuun baane shamarran farsoo dhigee dhiira Arabaatti wajjin daansii godhuu miti. Sigare shamarran hojjettu jechuudha jira. Isinii kun as bahaati wanni isin kannitan sun barakaallee ni qabdiiti. Gabbahaati ummata keenya kan rakkoo hamtuu keessa jiru kana cinaadhaan dhaabbadhaa. Dhugatti nama hin qabnu, nama nuun deemuus illee hin qabnu, beekaan keenya irra nu keessa hin jiru, aktiivistiinis hin jiru, doktariinis hin jiruuti. Isinummaan akka ummataatitti rakkoo ummata keenyaa kana hubadhaati. Hottaati nu cinaa dhaabbadhaa. Hotta. Akka ummanni itti deemu jiru, akkaataa ummanni itti wal gargaaru jiru laala. Baalee har'a miidiyaan harkanne beeka. Baalee miidiyaan harkanne. OMN irraan dubbanne. Tan Harargee kana gajjabeessee dubbate. Gartani? Wanni gajjabeessanii dubbate laata ummanni kun galaa fi hidha bara. Ummanni bara waa'ee isaanii dubbachuudhaaf wooma xiqqishoo gartanii miti. Wooma xiqqishoo isaan feesisaa bara. Maaliif? Duraanuu ummanni gurra babaasee deema waan ta'eef akka keessan kanatti gurra keessan gurra kalluuna godhee hin deemu bara ummanni. Harargeen dammaqina qabdi, Harargeen qaruuteedha. Yaa akhi ummanni jaamaan akka Harargeedhaatu hin jiru. Ummanni abaarsa qabu, ummanni hiistiin, ummanni haasisni kan akka Harargeedhaan jiru. Ummata isaa cinaa hin dhaabbanne. Ummata silaa kun Piroofeesar Harargee Doggee kan jettuun
hayyuu harargeet kaytuun ummata bikki inni dhaabbatu kun ummata farshoo keessa dhaabbata. Bikka silaa isqeel gabbisaadhaatii fi isqeelota keessa dhaabbataa barsanu. Zaayir moo walitti himna Oromoon naannoo biraa narra laalina. An dhugaadhaan isinitti hima. Hayyuun harargeedhaatii fi beekaan harargeedhaatii fi harmallichaa fi harmallittiin harargeedhaa isqeelota keessa dhaabbatti. Warra silaa harargeen ummanni kun ummata keenya wayii nuu godheettuun. Yaa kee qabsoo teetaan waboodhaatti deebita. Ni beena wanni atachi dhaabbattuu fi hattu. Siigale. Kanaaf wanni isin gootan tokko bar nama haasa'u yoom dhiista kun feesbuukni kun feesbuuka yaa ibnal khara dhagee warroottan as keessa dhuftanii afaan bantan kun feesbuuka yaada mataa kiyyaatiin itti kannadha. Ani akka keessanitti sammuu gabrummaadhaatiin hin deemu. Abbaa fedheen qeeqa abbaa fedheen dhiisa. Waan naa ta'e niin qeeqa waan naa ta'e niin faarsa. Isin warra suuraa namaa kaayatee deemu nam tolcheedha isin. Waan san ta'eef ani abbaan fedhe qeeqeetiin kanaatee dhiifadha. Kanaaf hin taane immoo niin qeeqa jechuudha dhukkeedhaan itti kaasa. Kan akka keessanii kan akka harargee kana. Ummata tiiticha udaan irra taa'uun geenya kana. Faayida takka hin qabdan. Faayida takka. Ummata miidiyaa harkatee calji'eetuma useetuma ta'u. Barboo namni udaan dhaabbatu bar yookaan waa jala kaayatachi darbaa bar. Isin horee udaan sanuun geessanii bar. Wama takka illee hin geessanii wama takkaaf hin taatanii bar. Wanni na gube an miidiyaan OMN dhaa gabbee rakkoo harargeedhaa jee dubbatee nama waan san irratti hojjetu dhabuu kiyya waan nama waan san irratti as bahee dubbatu dhabuu kiyya dhabuu dhaatitu na aarse. Maaliif dhabnaadha? Jimma tun sadarkaan isin itti as geesse nama isiidhaa sagalee ta'u dhabdeeti. OMN kana kadhattee dhabdee. OMN kanaan afaan wallaalanii. Firra akhira jimma dubbiyyoo bilisiginnaa ta'an malee hin taatu jetteeti. Jimma duraanoo piidiyummaa hin qabne harka mootummaa keessa kaayattee akkasitti har'aan tana qalbii takkaan jiraachaa jirti jechuudha. Qalbii takkaan jiraachaa jirti. Baali tan akka harargeedhaatti raftee kunoo jilba afaan kaayattee deemtulleedhaatitu har'aan tana bayyanate nagayaan qalbii takkaan. Arraan tana nama isii cinaa dhaabbachuudha jira. Goofan dimii achitti bananii kunis sagalee tahaa kunis waan adda addaa godhaa qalbii takkaan taa'uudhaatti jiran jechuudha. Arra nama isaaniitiif sagalee tahanii gargaarsi sun guuramaa jira jechuudha. Maashaallah jala keenya itti jabaadha. Itti jabaadha. Tokkummaan keessan ammoo haa cimuun jira. Odoo rakkoo qabdu Oromoodhaa gabroomee jettee ilaal odoo ummanni wal jaare sun akka isinii kana ibiddaaf hin kannine. Baale. Heda geessami abiyyi wanni inni godhu gaafa beelti hamtuun buute baale dhaqee suuraa ka'ee akka waan midhaan baale sun qamadiin baale garbuun baale sun addunyaa tan hunda beela baastuutitti baale kunoo lafa akkanaatii Itoophiyaadhaa miti Afrikaadhaa fuuni geessii jee saniin suuraa ka'ee gadhiisa jechuudha. Saniin addunyaarraa gargaarsa fudhate jechuun san gadhiise gargaarsa keessanuu hin barbaannu jee. Garuu waan san sun ka mootummaadhaati. Odoo sun jiruuti ummanni keenya kabaalee dhumaa turan. Achirra dhaabbateeti duuba ummanni namaa fi kana hunda qopheeffate achi akkasii sagalee fi kanaan waa hundaan wal cinaa dhaabbatee arraan tana akka ajaa'ibaatitti uummata isaa kana cinaa dhaabbachuudha jira jechuudha. Haa galatoomani. Kanaaf jechuun Oromoo sadii gargar eegaadha. Oromoo sadii gargar eegaadha. Hajee saniif Wallagga, Shawaa,
arsii siigale amma walloonis silaa hidhannoo ni qabdi isiidhaa silaa gargar eegaa jee keessatti dhaqamoo kam dubbiin hidhannoodhaa miti jaarmee waan qabaanne nama siin deemee waan qabaanne faayidaa takka hin qabdu jechuudhaati hidhatteef waa wanni qabaattee dhaamii miti siigale diinagdee harkaa qabaachuu hidhannoodhaas qabaachuu wama hundaa'uu qabaachuu nama siin deemu qabaachuudha amma arsiin hidhannoollee hin qabdu garuu nama isiidhaan deemu ni qabdi diinagdeedhaas ni qabdi jechuudha hawaasa isaaniitiitu hawaasa jaaramaadha xiqqishoo haa qaluu jennaan mataa ol qaban jechuun akka re'eetu manniin gurra isaanii ol qaban duru jaarmee qaban jechuudha shawaanis akkasumatti jaarmee qabdi jechuudha wama hundaanuu jechuudha lafa tana hunda hiitee jirti jechuudha siigale lafa tana hunda hidhanii jiran shawaayyeen wallaggaas akkasitti hiitee jirti jechuudha sababa waboodhaa wanni goonaa waboodhaa bakkana goonaa jaanii maallaqa kana guuranii ibbira walii qaban jechuudha harargee irraa isni fuudhan ibbira walii qaban arsii irraa isni fuudhan ibbira walii qaban kana irraa isni fuudhan ibbira walii qaban oduma walii qabanii wanni sun bikka takkatti kuusamtee teessee jechuudha bifa qabsoodhaatiif bifa waan adda addaatiin maalinni walii qabamee waan adda addaatirra ooleefi ture kan mana fa'aa fi kana ittiin bibbitatee ture bara siigale saniif jawween Oromoo sadeen gargar eegaatii taan ammoo haqasii eegaadhaa jeelaan warri silaa qawwee hidhatee sama haqa isaanii eegaa fi kana keessa jiran jechuu tan akka walloo faadhaa jira warroottan walloo dhadhihaata warroottan hidhannoo qabannis ni jiran warroottan nama hin qabne akkanumatti waa hin deemtu jechuudha namootaan akkanaa kun nama barbaachisa jechuudha tiitichuma tokko kanuma akkamatti kophaa deemu tokko gartanii kawaan jala deemu hin qabne ummanni kun akkana jechuudha harargeedhatti qabiiti amma sila harargeen arsiidhaa fi shawaadhaa fi wallagga keessa dhoomu qabdiimi sila mata dureen isiidha kajuwar sila isii yaamu hin jiru ni arkee bara ni arkee jira warra ummata waa takka keessa hin jirre ta'uu isaanii arkee jira ummata dhukkaawaa dhukkee ta'uu isaanii arkee jira juwar namni hogga waa laalu fageesseeti waa laala harargee silaa fageesseeti dura silaa isiisanii ol fuudhee kaayee jechuudha garuu jirtiire bubbeedhaa bara gartanii daaraa tokko jira kan hoggaa asirra keessa kan hojii hogga goote kutu sanii jechuu harargeen nama hin qabdan jechuudha nama isiniin deemu hin qabdanii jechuudha bakka nagaan dhufte niin gartanii garuu nama miidiyaa hoggaa harkate carraa miidiyaa sanitti hin fayyadamin dhugaa rabbi nama keenyumaan arge ani harargumaan arge achirraa dhaabbadheetiin gaaboo harargeentu waa Oromoodhaa miti qoomii birooti qoomii naannoo birootirraa dhufte laata isaan kun Oromoodhaa miti Oromoon naannoo biroo yaada irratti haa kannattu rakkoo isaanii tan OMN waan dubbateef ummanni kun Oromoodha hin tahin immoo maaliif cal ja'anii yaada irratti kannadhaadhaan jee ergadha Oromoon naannoo biraa ergadha harargeedhaa miti Oromoon naannoo biroo ergadha yaada qabdan irratti kannadhaa asirratti yaada mataa keessanii beekee walloon nama jala hin deemtu walloon if jala deemti garuu nama isin hin deemu hin qabdanii bara dubbiin bara nama jala deemuudhaaf wanni ta'u odoon ta'e nama isin hin deemu qabaachuudha qabde bara rabbumaatiitu isin hin deemu jira malee bara waa nama qabaataniiti miti walloo ta'e rabbumaatiitu isin tiisuudha jira diliidha hin qabne ilaalammaas wanni isin beekuu qabdan
shira hin beekan akka Oromoo ta'aniititti. Harargeen amma shira beeti. Ummata waliif hirrifanne irraa hee tokko. Shirallee shira ajaa'ibaa kana beeti. Kanuma waa takka illee hin qabne, kanuma harkaa irraa waa takka illee hin qabne, kanuma isiidhaan deemuu hin qabne, histii takka qabdi. Haasidummaa waliif hin gammadu. Waan akkasiiti. Ammoo Arsiin histii ni qabdi, haasidummaa ni qabdi, hinaaffaadhaas ni qabdi, garuu wal cinaa dhaabbachuu ni beeti. Gartanimma kana jechuudha. Wallagga xabi'aan isii xabi'aa Amaaraati. Xabi'aan isii xabi'aa Amaaraati. Gartee waa hunda xiyyeettee fudhachuu, sossobdee waa harka kaayachuu, si gartee kana qabdi jechuu egaa waa hunda fudhattee booda calja'uu takka gartee zim jechuu sagalee illee siif hin taatu Wallagga. Xabi'aa akkasii qabdi. Si galee Baalee duraan akka Harargeedhaa turte amma kitaabni Harargeedhaa sun hin taanee fi garagaltee jirti. Waa garree garagallee itti buttuun. Waa gartee garagalte jala. Maaliif kitaabni Harargeedhaa kun hin taane kitaaba akkanumatti lafa dhaabbatanii miila lafaan tuman ta'uu saawwa gartee biraa deebite jechuudha. Si galee Jimma duraanuu du'aa godhachaa deema. Nutti hin bu'inaa jechaa deema. Tarmaatana jidduu Rabbi isa milkeesse jechuudha. Lakkii nus Oromoodhaa jechaa deema. Du'aa godhachaa deema. Akkuma gurbaa tokko nagarree gurbaa bar ummata tokko ummata lameen tokko nagarree warra mana keessa waliin naannoo takka intala tasbii guddoo asirra kaatee deemti. Waan san jibbeetiin waan hin jedhuun dhabeetiin viidiyoo isaaniitis maxxansuuf jibbeetiin intala bal'aa bulla'aa fakkaatti bar bulla'aa dhugaa Rabbi andalaa akkasii argeetis hin beekuusi ni maxxansattis naafis ta'uu didde dhugaa Rabbi dhiiruma akkamtu waan akkasiisanii hin deemaan jedhu dhugaa Rabbi namtitti harmi isii guddinni bar sijaajaa wanni daabboo sitti irra jiru. Yaa dhalaan ugaa akkasitti if darbitee deemtu yaa nama qaama wallahi haqqisaan na dhufee kam haqqisa sanuu kootu asirra ciiseetti sanuu hogga dhungatu akka waan haati takka takka gartee mi ilmoo tana jaalala keessa beeki miila lameen kana ol qabdeeti haati tun Harargeen tun ol qabdee wanni gootii beete maal jette Fariid kootu sagalee ta'e yeroo ummataaf eega dhiiseetti sagalee ta'e kanaan jaabeetee ni aara namni keenya hayyee hin tuqu sirraa bas so akkasitti uummanni sun amma warri lameen sun mana keessa waliin deddeeman laal silaa ilmi dhiiraa tokko fiisaatiifis dhiqatee namtitti huccuu kabata guutuu uffattee deemtu shaanxaa guutuu uffattee deemtu bargaa shaanxaa guutuu uffattee deemti bara mana namtiin sun dhugaa Rabbi tasbiin isiin asirratti hin deemtu tanuma hadiraadha sanuu tasbii qofa qabdi beekaa wallee nama jaamsu haa ta'u hogga waa nama hagachuus tasbii san keessa keessee ka beerri gurguddaan tokko tokko bar nama jaamsa waan akkasii san haa ta'u hin beene tasbii guddoo sana asirra keesseeti deemti laata naannoo isaaniitti dahabamoo akkam je'etiin akka shamarran tokko tokko dahabaa fi kana asirratti uffatteeti yookaan diri'a kana keessa ol baasteeti asirra gootee fooxaadhaaf kana irraa achi darbitee hogga namaa fi kunulaa dhadhee naatitu banaatii gattaa idee miti jetteeni nama akkana jettee walaa wantu baadhaa jira bara. Iseen egaa bagga nagaan dhuftee akkamii fayyaadhaa warri keessaniis nagaa jettee kana hunda waan silaa quba raayis qabdu wanni raayis qabdu hunda Biraaziliitaa fi kanaas akkasitti guutuu si ol gam gootee agarsiisti beete. Amma namittiin sunis amma namittiin gurbaa sanii hojii mana san keessa deddeemu biqiltoon sun hin beekne egaa mana Arabaa biyya Arabaa ta'uus hin beekne garuu akka laalutti manni manuma Arabaati mana Arabni keessa jiraatee keessaa bahe. Sanuma fakkaata malee qoomiin akkasii sun mana akkasii sanii hin qabdu. Dhiirti tun lakkaa hogga yoo waraabessi huccuu uffatee illee dhufe lakkaa inni waa uummata akka irraa ollee hin dhaabbatu. Dhugaa Rabbii bar laaleetiin jibbee bar. Amma viidiyoo biraa silaa poostiin godhaa sanniin jibbee garuu
Hin agarree haati takka takka ilmoo tana jaalala keessa bar jaalala keessa ilmoo isiidhaa tan haati tabar amma firratti udaante tan tabar qaamni qofa bar udaan qofaa tan haati takka takka bar ol fuutee ilmootii gootee dhungattii bar haati innawaa jaalala keessa jechuudha. Kanaaf bar haati tun waa hin goomtuu jaanii bar. Sigalee fincaan hin jettu udaan hin jettu ilmoo isiitti waan taateef boo fedhuu sirraa inni kadhaa fedhuu sirraa inni kadhuuti jettee bar haati ol qabdee dhungattii bar. Udaan isiisan fuutee as baate jechuudha abaadiin. Akkasitti ummanni sun hogga wal dhungatan nama shorbaa dhugu malee eenyu jaan jaanii barsan hogga wal dhungatan. Saba ummanni wal dhungachuu jiramoo shorbaadha dhuguu jiramoo akkamii jeetiin beektaa laalee yaa jamaa. Dhugaa ummanni kun Oromumaa hin jedhe lakkaa ummanni fedhaniiti miti እነዚህ ጋሎች ሀገር መምራት የማይችሉ በር arrabni ummanni nuun jiru bar waan addaati bar yaa jamaa aboo obboleeyyan kiyya ummata akkanaa kana miidiyaa irratti hin baasina yeroodhaan dhaqqaba hin taatanii jaati itti himaa namtittii san huccuu uffadhuu jaan hay amma dhugaa rabbi amma silaa sun jaartii nama tokkoo silaa taate jaarsaa hojii rafuudhaaf hootu jaarsi manaa hojii rafu jechuudhaaf hoo jaarsi naa hojii rafu jechuudhaaf maal gooti uffata isiin firaa uffata san guututti firaa baastee isa san bira dhaquudhaaf halkan kun gama guyyaa jijjiirame jechuudha halkan. Amma namtittiin shaanxaa guutuu yookaan qabata guutuu uffattee deemtu sun uffata san firaa baastee jaarsasii san bira dheeyitee jaarsasiitti hojii rafuudhaaf halkan gama guyyaa jijjiirame. Hogga isiin uffattee itti dheeyite firaa hin baasetti guyyaan gama halkanii jijjiirame jechuudha. Namchi maal godhane deemee tabiraa takka fuudhuudha firaa wanni inni qabu jechuudha. Beeran akkanaati imma beeran akkanaa kanaatiitu sheeka ustaaz akkana na godhee maallaqa na nyaatee wanni na nyaatee itti iyyitu. Amma beeran akkanaa kun gaafa jaarsi isiidhaan adda deeme huccuu qabata guutuu san garteemi firaa xiqqeessitee wanni gootee jechuudha. Sigarii waan akkasii amma shamarran takka takka nagarra mana madaama kanarraa mana madaamirraa isaanii mana ijaazaa buulaa laame. Jala kanatti huccuu mana madaamsan huccuu maxbaxaa san uffatteeti gubbarratti huccuu bareedduu takka uffattee wanni dheeyti bakka ijoollee ijaazaatiif kana buutu. Ci dheeyxee teessee jechuudha. Obbolee huccuu firaa jijjiira qabatan miikaadhaan yookaan laastikaan jala kana hiiteeti ustee teessi. Fiinyaa lakkoofsa 40 moo lakkoofsa 42 moo lakkoofsa 81 jira guddaa tokko. Kan namni afuufee akkana bof godhe tokko sammaleen fakkaattu beneettiin nama kubbaa hafuuraan jala kana poompiidhaan itti afuufe malee hin jiru kana jettee teessi. Ka'u manni huccuu hafiifa uffatee taa'u. Taa'umsa isiin teessu naannoo isiin teessisan guutuu namni 5 fi namni 6 ta'a. Bakka namaatti illee qabdee. Dhugaa rabbi amma mucayyoo takkaati tokko kaleessa likki itti dhalaan qalloon akkanaa waan akkanaa taate waan akkanaati tuunis akkanaa tuunis akkanaa diimtuunis akkanaa jettee mucayyoon sun gabbaastee qaraati. Shamarran akkasiitii jiraachuun hedduu gaarii maaliif waa hunda ofirraa laalta jechuudha. Waa hunda ofirraa laalta. Dhugaa shamarran akkasiisan gaafachuun hedduu waan akkasii dhiyaatanii waan takka takka babaruun gaariidha. Tuni maal godhatti tuni maareedha jechuun odoo hin taane akkasiiti. Dhugatti anamma intala immoo shaanxaa guutuu yookaan qabata guutuu uffattee deemtu sani laaleetiin numaan jibbeehu. Sadhalummaan teenya ta'e Oromoodhaatu yooma if jijjiirtiin jibaa. Yaa qiyaan faddaa miidiyaa fi kana irratti hogga ol baatan huccuu shaanxaa guutuu uffattanii hin bayinaa oolu. Waalaikum salaam. Boontuun ma jirta? Awwasamee kanaaf shamarran keenya obbolii yaa qaanfadhu dhugaa rabbii qaanfadhu yookaan afaan Oromoon dubbatin dhugaa rabbii. Akkaataa uummanni ittiin jiraatu akkaataa uummanni ittiin wanni ta'uu fi kana kanaas ilaali sii galee
tasbii gurguddoo san fannifatteetii isin deemin qaanyidhatun ata ibaada itti himaa dhugaa rabbi warri itti dhiyaatan itti hima sanuu mana san keessa hoggaa akkasii deddeeman ati obboleessa kiyya kadiiraa dhiqadhuu jee itti hima kaanamitti mooziitii tun dhiqannee hay namni lama wanni walitti dhufu bar dogoggora tokko kaan waliif sirreessuudhaaf bara isin lameen hogga udaan dibattanii mana keessa deddeemtan akkam rakkoodha dha ijoolleen isin dhaltan sunoo laalaa kaa isaaniif yaada ijoollee isin dhaltan saniifis yaada amataa gadaa ijoolleen qufaatuma deemtee jechuudha ijoolleen haqqisaatuma deemtee jechuudha ijoolleen teessanillee fayyaan argattu isinniu qaama keessan wal fudhattaniiti sooftiira godhattan yookaan appii godhattaniiti appii tokko nagarree kan namni waan kanaa waan sanii hin beekne kan akkana bas kalarra isaa laaleetuma namni moobaayilirra buufateetuma taa'u hogga xiqqisoo akkanatti ati namaa wajjin haaloo akkamii fayyaadha hogga itti ati telefoonni jeessa dhadhaamu bar telefoona kanaan na cinqeenuma jaanamtichi waan lakkaa inni appii buuseeti appii moobaayilaa fi kana hunda dam godhee dhaamsu kana buusicha keessaa qaba moobaayilaa hogga laala moobaayilaa nagayaati moobaayilaa haaree daqiiqa shan hogga inni nama wajjaasee dhaame akkas ta'a jechuudha kanaaf hogga waa buustanii fi kana asirraa laala kalaraa fi kana faa laaltanii akka shamarran takka heerrimuu bara silaa waan silaa saphiidhaa fi kana ofirraa haadan wanni kun ni bareeda waan rifeensa laaffisu jettee rifeensa mataadhaa kana ofirraa haaddee kuttee jechuudha cinaa tokkodha jechuudha Roberto Baggio sanuma godha taphataa kubbaa kan xaaliyaan tokko akkas taatee jechuudha akkas akkan taane kanaaf jara keenya keessattuu Oromoon naannoo biraa ummata keenya Harargeedha ummata wallaalee deemu kana qeequudhaan dhukkeetti haasaadhaan isin hin jaa maaliif hanga isaan ibbaranii dhukkeetti haasaa Harargee tana ifaa bartu if bartee hayyuun isiitis beekaan isiitis ummata isaanii kana keessatti hanga isaan deebi'anii dhukkeetti haasaa Harargee naatitu isiniin jedhe ani isin hayyameetiin jira Harargeen bikka Harargeedhaa hin jirtu Harargeen if wallaaltee jirti hayyuun isiitii fi wannummaan isii hundinuu bikka malee dhadhaabbachuu jiran OMN'n ummata kana duraanuu ummata namaa rifatu ummata ifii isaaniitii ummata isaaniitii rifatu seetaniitii isin sagalee taatanii fi garuu sagalee ta'uun keessan gaariidha galatooma ammoo walii hin ta'inaadhaaf akattama maaliif ummanni ummata nama isaatiif rifatuu miti ummata akkanaa waan ta'aniif ammoo akkana jettanii wanni hin ta'ina yeroo gaarii nu qabaadhaa fayyaa nuu taha Oromootan baale jabaadhaa ammallee gargaarsi hin geenyeeti nama keessan cinaa dhaabbadhaa gargaarsi isin guurtan baalee fi baalittii qofaaf ta'uu qaba Harargeedhaaf hin ergina akkana jettanii hin ergina dantaa isaaniiti namuu afaan qaba hayyuudha qaba beekaadha qaba beekaan isaanii hattoota jala as deebitee nama isaaniitti haa wanni taatu haa sagalee taatu akka baaleetitti nama keetiif sagalee tahi gargaarsi ati guurte sun gartee nama keetiif haa dhaqu naasitti hima nama keetiif haa dhaqu nama Harargeetii rakkatee Harargichidhaan rakkateetti akkana jettiin ergin naasitti hima habiibi akkana jettee carraa akkama Harargeen harkattee kana isin ni harkanne carraa akka miidiyaa irratti OMN'n Harargeedhaa waa rakkoo Harargee dubbate kana isin ni harkanne beeka namni miidiyaa carraa miidiyaadhaa harkatee miidiyaadhaatti hin fayyadamin carraa kanatti hin fayyadamin ummatuma keenya qofa ummata keenya Harargeedha sigare kanaaf wanni taha shanii fi aboo shanii haadhateeti hattu bayi deema keessa hattoota isin harrootaati bikka shantamitti isin haa mummuru harree hunda harree suuraa kaa'atuma deemtu ummata suuraa ka'uu malee faayidaa qabdanii isin hattuudha isin hattuu teetichaa waan ajjeesne isin hattuu simintoodha bu'aan qabdanii isin
وما تكابو بواتك متقن قبل نسي سمنتو هاتو سورا خوا هاتني ديما كشرموط عادتي ها بواتك كان قبل نسي حروت حتى هم شانيتي قلبي شانتما بك شانتما تسنامور akka harargeen hin gargaaramne akka harargeen illee cinaallee hin dhaabbanne gootan miila jalaa gootan harargee isinii bar harroota harargeen ummatni dhama'aan isinii kana jala wanni jaa wanni aadanii bar takka takka amma abdii yaasin kana baadaa jira amma kun amma harargee dhalaan harargee bayi wasa kadee miti ummata keetiif sagalee ta'e omaadha xuraawaa akkanaati jira xuraawota ummata xuraawota akkanaa kana hogga shaniitu kan harargeen kolkoleen distiin takka haateeti asii ijiti hattu deemiti nama keetiif sagalee ta'e najisa ilmaan qocaadha deema hogga shanii kan as baatanii ijjinaati ilmaan haadha nyaate deemaati harargee beelatti jirtu tanaaf deemaati masagalee ta'a na'ala ta'e isiniiti deema wallagga shawaan arsiin if dandeessee jirtii isinitti himee jira isin kushaashee isiniin jechuu isaatii wadduwaan afaan dippiloomaasiitiin afaan zaahirittiin isin hima isin waa takka keessan jirtaniidha isin nama isiniin deemuu hin qabdan jechuu isaati wasaqa hunda dhugaa isaati dhugaa baanee barjoo haqni ummata kaanii haa eegamu haqa ummata kaanii eegaa jechuu isaati barnuti harargeen akka harargeedhaatitti oromummaan harargee malee oromoon hin jirtu tabalande Oromoon asliin Oromoon ummata isaatiif sagalee ta'e akka Oromoodhaatti dhaabbatu takkaffaan jim takkaffaan ummata tiitichi jimmaatu beelan qabne tiitichi jimmaa kan akka Dr. Shurrubbee Tamaamfaan isaan amma tiiticha jimmaatirraa tokko kan akka Abdii Shaaggaaroo faan tiiticha jimmaatirraa tokko isaan sanuu jimma beela baasteeti isaan sanuu if keessa oofu jirti jechuudha. Keessanoo waa takka keessa hin jirtan. Akkasii yeroo nii nani shaneedhaan waa jedhe as baatee tortortuun harargeetii fi tortoraan hararge afaan hin banin afaan keessan sagaraa kana deemaati nama keessaniif sagalee ta'a wasaqa hunda kolkole deemaa nama keessanii sagalee ta'a saroota saree suuraa jaal kaayattee deemtu tan nuti waan isaan ta'an beekna ummataati. Tolcheetiin beekan bakalaawaadha. Tolchee waan isaan ta'aniin beekan ture amata meeqa duraan arkee arraan tana kun Jawaar faan irratti as deebi'an jechuudha. Jawaaruu if keessaa achi darban uummanni. Antaatu maxxananum jechuudhaan nu keessan dhaabbatiin jechuudhaan Jawaaruu achi darban jechuudha. Maal abbaa keessanii fidaan ture kan isinitti himaa ture. Kun bakalaawaadha. Ganama subiidha waa harkanni. Siigale rabbiin kana beekeeti ganama subiidhaan nu dubbisee nuti. Siigale gaafa nuti ganama subii kaanee dubbannu isin rafuudha jirtan birdilibsii jala. Antum naayimiin taatil battaaniya. Yaa qullubbii mataa jala kaayatanii raftan. Gaafa nuti addunyaa tanarra deemnu jechuudha. Ana mutaqawwiriin. Yaa akhi hayi maal taatanoo. Ani bar nama barasi remoota malee bar televizyiina kan akkana dhadhaamsu bar. Manaaniin an jiru bar remootaan barbaaddu bar. Ittiin boontu. Ittiin boontu dhugaa rabbi. Anama jimmatti galeetiin shamara jimmaatan qalbiin nagayaa takka fuudha khalaas. Uummanni kun histiin qabu bar. Dhugaa. Maatu asii ummata hiriira beetuma bilaashitti akka jawweedhaatti itti keessa wannummaan na kaayee hin jiraan. Jimmaa tana laalamee isii hiriira baatee akka jawweedhaatti itti duutu agarre. Nagiyumaan teessee waan dalagattus dalagatti. Nagiyumaan. Isinoo ni baatan akka jawweedhaatti duutan jechuudha. Hoggana hin qabdan ka isiniin deemuu hin qabdan ka isinirraa dubbatu hin qabdan ka isiniif dubbatu hin qabdan. Bilaashuma duuduuran jechuudha. Shawaan du'uus nama qaba. Ka irraa dubbatu qaba, ka isaaf dubbatu qaba. Arsiin bahuus hiriira irratti bahee yoo du'ees
كإساب دبتو كإساب دبتو قبا كإساب سجلي تو قبا شواني ونين سكزيت ولا جاز سكز ولا جنوماتو كيسي وراجع هو قسمه قوفن دمي بنا هو قسمه abdii fiixeedhaa kan OMN keessa ari'ameef halkan tokko keessatti halkan masala OMN keessa gad ari'an sani warri Wallaggaa hoggasuma goofan dimii bane doolaara 20,000 haq yaaniin keenya Harargee kuno aboo kay aboo as khoot aboo Harargee khoot mushirruma godhiga aboo khoot izaare aboo asiin bay waa takka oduma akkuma deemuuti lubbuun irraa baatee jechuudha. Amma uummata akkanaa kanaatiitu as yoggaa shaneedhaa kana kana utuu albaasi uummata ibiibuu iftee deemuu hin dandeenya kana. Warri shaneedhaa warri isin iyyitaniif kun hundi isaanii jaartiileen isaanii amaaranaatiitu isinitti hima. warri islaama isaan hayyoottan keenya maarree keenya sabboontuta keenya jettan kun jaartiileen isaanii amaara oromoodhaa miti naatiitu isinitti hima dhugaa feetanii dhugaa feetammoo kam amaara iskeel gabbisaadhaas baasame jaartiin isaa maali jaartiin isaa maali dhugaan jirtu tanuma fudhadhu dhugaan jirtu tana Tigreellee silaa boodee namni waan takka ta'e bara haraas waan tokko irratti ni baata. Tigreen siif yaaddii barba'u silaa bara Tigree inumaatu silaa boodanii bara guyyatti re'eedha sii qaltii bara re'ee sii qalti akkamii dhabdee lukkuu sii qalti Tigreen Tigreen bilizaa bara hayyoonni Tigreedhaan nama isaaniitiif yaadanii bara ummata isaaniitiif teenya Harargeetuun bara hin jirtu bara. Rabbiin Harargee nama godhuun bar abaarsa Harargee ta'u ummatuma isaatiittu abaarsa gana isinii kana isinirratti duuluudha isinirra duuluudhaan qaba gana isi galee maal jee ati duraanuu Harargee afaan barattee adarticha ta'uu keessa beekna wallaahi dhugaamoo garuu anis beektanii rakkoon tiyya ni beektanii rakkoon tiyya feesbuuka kan numa haa fayyadamu malee nama feesbuuka fayyadamu nama meesenjara fayyadamuu hin dandeenye irraa tokko baranis mee qooyi rakkoon tiyya tun maali meesenjara kiyya namaatiitu na harkaa qaba wallaahi Harargeen hedduu nama gaddisiiste hedduu nama gaddisiiste wallaahi seeni mucayyoo siin dubbiseen see ollee seeni facaafa